Akka of ajjeeftaniif isin jajjabeessina. Sagantaa gaazexaanii Work Times qopheessu tokkotu jira. Sagantaan kun The Daily jedhama. Sagantaa kana dhimmeen hordofa. Sagantaan kun gaafa muddee 9/2021 waa'ee ijoollonni hedduun of ajjeesuu irratti xiyyeeffatee as ba'e. Akkuma beekamu weerara COVID-19 addunyaa kana raasaa jiruun wal qabatee baay'inni ijoollota qofummaan rakkatanii dabalee jira. Kun ammoo gara abdii kutannaa fi of ajjeesuutti isaan oofa. Dhaabbati garaa garaa akka ijoolleen kun of hin ajjeefneef gargaarsa danda'an mara godhu. Waldaan Kiristaanas geeshee baati. Haa ta'u malee hundumaatu du'a ijoollota kanaa oolchuuf carraaqa miti. Fakkeenyaaf marsariitiin yookaan weebsaayitiin tokko jira. Maqaa isaa barreessuu hin fedhu. Hojiin isaanii akka namni of ajjeesuuf jajjabeessuudha. Akkuma Feesbuukii fi Yuutuubii akkaawuntii banatanii waan feetan hordofuu fi barreessuu dandeessu. Marsariitii kun guyyaatti namoota miiliyoonatti lakkaa'amaniin daawwatama. Namoonni kunis hawaasa isaanii kan jibban akkasumas ofii isaanii kan jibbanidha. Sababii jireenyi itti hadhaa'eef of ajjeesuun sirriidha jedhanii amanu. Akka fakkeenyaatti seenaa dargaggeessa tokkoon isiniif kaasa. Namni na hin jaallatu jedhee yaada. Hiriyoonni isaas mana barumsaa isaatti arrabsuu fi hamilee isaa buusuudhaan isa rakkisu. Rakkoo isaa kana haadha isaatti himatu ture. Isheenis dhimma kana mana barumsaa isaatti beeksistee mucaa ishees jajjabeessitee dhiifte. Garuu dargaggeessi kun marsariitii kana gaafa argatu isatti tole. Yaaddoo isaa gaafa dhaqee barreessu deeggartoota hedduu argate. Isaanis of ajjeesuu hin dandeessa jedhanii yaada isaaf laatan. Innis dabalee malli ittiin of ajjeesan salphaan maali kan jedhu barreessee gaafate. Namoonni marsariitii sanarraa ammas gorsa isaaf kennan. Maloota akka shugguxiin of ajjeesuu, qoricha humnaa ol fudhachuu, summii dhuguu fa'aa yaada laataniif. Innis qorannoo barbaachisu erga godheen booda ammas dabalee haala irra jiru barreesse. Har'a galgala tarkaanfii isa dhumaa fudhadhee of boqochiisuufan jiraa jedhe. Of hin ajjeesa jechuu isaati. Namoonnis ishoo baga gammadde jedhanii hamilee kennaniif. Hamma dhumaatti si waliin dhaabbanna jedhan. Innis of ajjeesee bule. Adeemsa inni keessa darbe kana hunda haati isaa erga inni du'ee booda kutaa siree isaa seentee kompiitara isaa irraa argite. Warri marsariitii kana bulchan maqaa isaaniis miliqsanii jiraatu. Isaanis namoota jireenya isaanii jibbanidha. Itti dabalees namoota gargaaraa jirra jedhanii amanu. Gaaffii guddaan maaliif marsariitiin kun hin cufamu kan jedhudha. Deebiin isaa salphaadha. Akka seera Ameerikaatti marsariitiin kamiyyuu waan namoonni achirratti barreessaniif itti gaafatamuu hin danda'u. Itti dabalee ammoo mirga yaada ofii ibsachuutiin eegama. Kun addunyaa kana keessatti hamminni hedduun akka jiru nutti mul'isa. Qorichi kanaa ammoo sagalee abdiiti. Sagalee abdii amansiisaa kan of harkaa qabdu ammoo waldaa ishee kiristaanaadha. Garuu yoo waldaanis akkuma marsariitii kanaa taate akkam goona? Biyya keenya keessatti barnootni karaa irraa nama kaachisan hedduutu jira. Fakkeenyaaf badhaadhina foonii fi fayyina lubbuu kan wal qabate jedhanii barsiisan baay'ataa jiru. Haa ta'u malee ergaan wangeelaa fayyina lubbuuti malee waa'ee qarshiin badhaadhuu yookaan hiyyoomuu miti. Kana malees nuti yeroo tokko ayyaanaan fayyina irra waan ta'eef kana booda akka fenne jiraachuu dandeenya jedhanii kan ayyaana Kiristoosiin nuuf kenname rakasiisanis ka'anii jiru. Akkasuma maqaa Waaqayyoon raajii sobaa kan dubbatan iddoo aarsaa irratti ol ba'anii jiru. Kana malees bishaanii fi zayitii kan gurguran hedduudha. Isaan kun amantoota karaa irraa kaachisaa jiru. Maaliif kana gootu jedhee namni gaafatu hin jiru. Mirga isaaniiti. Yoo feene nutu mana isaanii dhaquu dhiisa malee isaan waan fedhan gochuu danda'u. Wangeelas gara barbaadanitti hiikuu danda'u. Gabaabili isaa jechuudha. Akkuma dargaggeessa seenaa isaa armaan oliitti dubbifne kanaatti hawaasa nagaa fi boqonnaa barbaacha deemu gargaaruu dhiisanii gara du'aatti oofaa jiru. Dargaggeessi kun du'a foonii du'e. Tajaajiltoonni barumsaa fi raajii sobaa dubbatan garuu du'a bara baraatti nama oofaa jiru. Kiristaana of danda'ee macaafa qulqulluu isaa dubbifatee hubatu kan mana isaa gaggeeffatuu fi darbee hawaasa keessatti fakkeenya ta'u guddisuun hin danda'amne. Inumaayyuu kiristaana dogoggoree namoota kaanis dogoggorsutu baay'achaa jira. Beeksifni isaanii kan marsariitii sanaa fakkaachuu haadhisu malee namoota hedduu ajjeesuutti jiru jedhee amana. Kun dhimmi baay'ee itti yaadamuu fi irratti hojjetamuu qabudha. Wanti Waaqayyoon gaddisiisu nuunis gaddisiisuu qaba. Waa'ee warra nama nu gufachiisanii Yesuus akkas jedhe. Eenyu illee warra xixinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisuu irra dhagaan daakuu guddaan morma isaatti hidhamee tujuba galaanaa keessatti liqimfamuu isaaf wayyaa jedha. Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 6.
Egaa Waaqayyo warra amantoota gufachiisan akka gatii guddaa baasisuu ni agarra. Kanaaf namooti waamichi amantoota dura dhaabbannee dubbachuu fi karaa agarsiisuun nutti kenname eeggannaa guddaa gochuu qabna. Warra nama gufachiisus ta'e warra gufatan gufannaa oolchuutu nurra jira. Hundumaa caalaa ammoo kiristaanummaan akka hin summoofneef cimsinee akka hojjechuu qabnuuf waamicha isiniif godha. Hubadhaa, gaarii gochuu utuu dandeenyuu callisnee dhiisuun cubbuudha. Barruu Soora jedhamu irrattis barreeffamni kun qoodamee jira. Achirraa dubbifachuu dandeessu. Kan kana barreessee Asaffaa Malkaatii. Waaqayyo isaa eebbisu jenna. Waaqayyo beekaadhaa, hojiin isaas sirriidha. Seenaan akkana ture. Gooftaa garbicha isaa waliin jiraachaa ture. Gooftaan kun yeroo hunda garbicha isaa waliin deemu turan. Hojiin isaanii guyyaa guyyaas bosona keessa deemuun bineensa adamsanii jiraatu ture. Yeroo waliin deemanis yeroo hundaa garbichi sun gooftaa isaatiin akkas jedhaan, Waaqayyo beekaadhaa, hojiin isaas sirriidhaa jedhaan ture. Yeroo wanti tokko yookaan rakkoon uumamu yeroo mara garbichi kun gooftaa isaatiin Waaqayyo beekaadhaa, hojiin isaas sirriidhaa jedhaan. Gooftaan sunis yeroo hunda garbichi isaa kun maaliif akka akkas jedhu bitaa itti gala ture. Gaaf tokko akkuma yeroo kaanii gooftaa fi garbichi isaa sun yeroo gara bosona keessa waliin deeman, oduma bosona keessa deemaa jiranii qeerransitti dhufuudhaan quba gooftichaa irraa kutee garbichi isaa sunis gooftaa isaatiin Waaqayyo beekaadha, hojiin isaas sirriidha jedheen. Yeroo garbichi isaa akkas jedhu mootichi baay'ee aaruudhaan yeroo hunda kanati Waaqayyo beekaadha, hojiin isaas sirriidha jettu kuni maali? Osoo Waaqayyo beekaa hojiin isaas sirrii ta'e qeerransi quba kanarraa kutaa jechuun dheekkamee waan aareef garbicha isaa sana mana hidhaa yookaan adabaatti akka galfamu isa taasise. Garbichi sunis yeroo mana hidhaatti galuttis Waaqayyo gaariidha, Waaqayyo hojiin isaas sirriidha jedhe. Gooftichi erga garbichi isaa sun mana hidhaatti galfame booddee kophaa isaa bosona keessa deddeebi'ee gale. Osoo bosona keessa deemaa jiruu namoota wayiitti dhufe. Namoonni kun akkuma aadaa biyya sanaatti waaqa tolfamaa isaaniitiif waggaa waggaatti nama qalanii aarsaa dhiyeessu turan. Namoonni kun yeroo goofticha argan gammadanii waaqa keenyaaf aarsaa arganne jedhanii goofticha fudhatanii deeman. Yeruma sana goofticha uffata isaa irraa baasanii rifeensa isaa irraa haadanii yeroo qaluudhaaf jedhan qubni gooftichaa tokko citaadha. Akka seera isaaniitti waaqa isaaniif aarsaa kan dhiyaatu nama qaama isaa irraa mudaa hin qabnedha. Namoonni sun hunduu quba mootichaa isa irraa cite argan kun aarsaa keenyaaf hin ta'u jedhanii goofticha sana osoo hin qalin gadhiisan. Gooftichis isa yeroo garbichi isaa Waaqayyoo beekaadhaa, hojiin isaa sirriidha jedhu yaadatee akkas jedhe. Dhugumayyuu Waaqayyoo beekaadha, hojiin isaa sirriidha. Osoo gaaficha qeerransi quba koo kutuu baatee har'aa morma kootu cita ture. Amma garbicha koo bira dhaquun qaba. Qeerransi quba koo kutuun morma koo cituu na oolcheera. Erga Waaqayyoo beekaa hojiin isaa sirrii ta'e garbicha koo immoo maaliif mana hidhaatti akkan galu taasisee dhaqeen garbicha koo gaafadha jedheen. Yeroo garbicha isaa bira ga'ee akkas jechuun gaafate. Ana hoo Waaqayyo qubni koo qeerransaan akka citu kan godheef mormi koo akka hin cinneef ture. Si hoo mana hidhaatti maaf galche yeroo jedhuun garbichi isaa akkas jedheen. Ati sababa qubni kee citeef aarsaa isaaniif si qaluu didan. Otoon ani mana hidhaatti galuu baadhee garuu anatu si wajjin deema ture. Ani immoo qaamni koo egaa mudaa hin qabneef anatu aarsaa isaaniif ta'a. Ana qaluuf turaniyyuu kanaaf Waaqayyo eegaa kana beekuuf ana mana hidhaatti na galchee lubbuu koos du'a na oolchee jedheen. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyo beekaadha, hojiin isaa sirriidha jedheen. Mootichis ajaa'ibsiifatee dhuguma Waaqayyo beekaadhaa, hojiin isaa sirriidha jedhe. Garbicha isaas mana hidhaatii baasee jedha. Yaa obboleessaa yookaan yaa obboleettii koo tarii rakkachuu, dhiphachuu yookaan qoramuu dandeessaa. Haalli hundinuu bitaasitti galuu ni danda'a. Ari'atamuu yookaan jibbamuu dandeessa, garuu obsi Waaqayyoo beekaadha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:3 irratti Haannaan Waaqayyo gooftichi beekaadha jette. Kanaaf atis obboleessaa koo yookaan obboleettii koo akkuma Haannaan rakkina ishee hundumaa keessa darbitee Waaqayyo beekaadha jette, atis obsaan rakkina gidiraa, dhiphinaa fi qorumsa keessa yoo dabarte atis gammaduu jirta. Waaqayyo beekaadha, hojiin isaas sirriidha. Ayota singenye gatiidhaan nuuf meerraa
Iganuuf lolate attamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadanna sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa Yesus sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa Yesus sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa Waaqa biraa hin qabu. Saduu beeke haleluyaa. Sitnaaf waaqa. Salphachuu isaatiin. Salphachuu isaatiin ulfinaan saamneerra. Dhaayotaa siin geenye gatiidhaan nuufneerra. Iganuuf lolate attamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadanna salphachuu isaatiin dhaayotaa siin geenye gatiidhaan nuufneerra Iganuuf lolate attamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadanna haleluyaa jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliite haleluyaa lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliiti jaalalli kee hundaan oliiti haleluyaa lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu haleluyaa Yesuus koo eenyuun si mala haleluyaa haleluyaa Yesuus gooftaa koo hundee seenaa koo siinan bareede dagateera koo ilaasimne ulfaadhaa baakoo